السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتو داف جالتمتوني هردفتوني أورمو تاج توتوريال الحمد لله كي نجا خوت نجاني في خن جال الله كبجارا بكتير تمرس نجا دعوتو كي فيديو الرقم كيساتي ونين سمبر سيزو يونام ني برودا مسنجر كيسن سني ولين فايدة مترات يوكين يونام ني برودا مسنجر كيسن كيس جرات حالا بيكو دندي سنين سمبر سيز إذا دعوتو كي يا نامني برودا تكو يوم مسنجر كيسن كيس جرات وان سنما مسنجر ولي ورستن nama si messengeraan waliif bilbiltan hunda arguu danda'a hunda beekuu danda'a jechuudha. Kanaafuu warraan tan haala beekuu dandeessanii fi akkasuma yoo namni biroodha kan isinii waliin fayyadamutti jiraatu tahe haala nama isinii waliin messengera keessan fayyadamutti jiru sana yookiin nama messengera keessan keessa jiru sana messengera keessan keessa baasuu dandeessanii isin agarsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootan kana yoo bitachuu barbaaddan barumsa karaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eedha irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Ifaa isaa kan egaa gamanuma hanga barumsaa haala jawwaaluma keessaniin faana duraan hordofaa bareedaa ittiin of kaasuu dandeessanii isin Hayya daawwattootan kiyyaa isin malee namni biroodhaan messenjera keessan keessa jiraatu haalli beekuu dandeessan messenjera keessa ni galtanii achi booda asoleetti piroofaayilii keessan irratti kilikni gootanii achi booda as gadi ni buutanii account settings kajamu kanatti kilikni gootanii achi booda haala kanaan asitti fidaa security in the login kajamu kanatti kilikni gootu achi booda as jalatti jechuudha bilbila keessa isiniif baasa jechuudha maqaa bilbila keessanii jechuudha isinii galee jahaasa keessan jechuudha hunda ilaaluu yoo barbaaddan ammallee siimoor kajamu kana kilik gootanii egaa akkuma asirratti amma argaa jirtan bilbilli kiyya asirratti jahaasuun bilbila kiyya naa baasa jechuudha as jalatti illee kunoo bilbilli Samsung Galaxy S8 kajamu jira jechuudha bilbilli biroo bilbila kiyya malee jechuudha haala kanaan maqaa bilbila keessanii malee maqaa bilbila biroodha asirratti yoo isiniif baase namni biroodha isinii waliin fayyadamutti jira jechuudha isinii galee kanaafuu nama isinii waliin fayyadamutti jiru kana haalli messenjera keessan keessaatti baaftan as jala irratti jechuudha log out of all sessions jedhamtu irratti kilikni gootu achi booda log out jedhamtu kilikni gootu achi booda haala kanaan hunda keessaa baasuu dandeessan jechuudha. Amma kanoo baafnee jirra hunda isaa jechuudha. Wanti tokko illee hin jiru jechuudha. Maqaa bilbila keenyaa qofatu jira jechuudha. Ni galee haala kanaan nama messenjera yoo namni biroodha isin malee messenjera keessan keessa jiraate haala kanaan baasuu dandeessanii yeroo baafneetti ammallee wanti dagachuu hin qabne asirratti change passport gajeetu ni jirti. Irratti kilik gootanii paaspoortii Facebook keessanii jijjiiruu hin dagatinaa jechuudha. Akka namni sun deebi'ee isin yookiin isin waliin hin fayyadamneef jechuudha ni galee. Paaspoortii Facebook keessanii jijjiiruudhaaf sirratti kan olii kanarratti paaspoortii duraanii ni guutanii kan gadii kanarratti immoo paaspoortii haarawu ammallee kan akiraa kanarratti paaspoortii haarawu walitti gidduutti guutan sana guutanii seef cheenjis qayyoo dhawatanii jijjiirratanii jechuudha. Haala kanaan messenjera keessan cheekii godhachuu dandeessanii akkasuma yoo namni isinii waliin fayyadamu jiraate keessaa baasuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootan kiyya isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raawwatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.